Duulli maqaa bobbaa Irbuu Shinnigaan eegalame Oromiyaa mara keessatti mooraa sirnichaa keessatti wallabdee uumuu dabalatee yeroo ammaa moonichi onsamaa kan jiru yoo ta'u gootichi Abdii Sabaa zoonii Kibba Bahaa aanaa Muunessaa fi zoonii Lixaa Birgeedii Murtoo Guutoo Bahaa Wallaggaa aanaa Gobbuu Sayyoo keessatti humna diinaa irratti tarkaanfii guggubduu fudhachuu hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo gamasii ONM'if himan. Haaluma kanaan kaleessa waxabajji 19 Orommiiwwan Kibba Bahaa Oromiyaa woboon godina Arsii Bahaa aanaa Muunessaa ganda Eeben Dhuubboo keessatti waraana faashistii PP irratti tarkaanfii laalessaa fudhateen loltoota 4 battalatti ajjeese 6 madoo gochuun sagantaa ishee fashaleessee jira. Lola woboon zoonii Lixaa Birgeedii Murtoo Guutoo Bahaa Wallaggaa aanaa Gobbuu Sayyoo ganda Giishee keessatti ganama kana waraana faashistii PP irratti taasiseen qawwee haakaamaa 10 dugdarraa hiikuun waraana bilchiginnaa 2 booji'ee jira. Lolli bilisummaa sabichaaf taasifamu cimee itti fufaa. Bobbaa Irbuu Shinnigaa itti fufaa. Injifannoon uummata Oromoof. Miseensonni waraana bilchiginnaa 3 waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaatti harka kennatan. Jaalguyyoo Jaarsoo dabalata qabam. Dhaabbanni waraana Impaayera Itoophiyaa barcuma biyya madiif impaayertiituuf bobbaafaman jibbiinsanyummaaf bilchiginnaan uummata Oromoo irra raawwatu mormuun moora bilchiginnaa ganuun qawwee lafaanii baduuf gootichi waraana bilisummaa Oromoo kennachuutti fufanii jiru. Haaluma kanaan dheengadda waxabajji 19/2024 miseensonni raayyaa Impaayeriitii 3 godilleetti shaggaraan aadaa bargaa moora waraana bilchiginnaa keessa qawwee fidannoo guutuu waliin moora bilchiginnaa ganuun woboota kennatanii jiru. Miseensonni waraana faashistii PP duraanii kun haal moora waraana bilchiginnaa keessa jiru yeroo dubbatan. Bilchiginnaan uummata Oromoo balleessaa jira. Kaayoo loluuf waraanichi hin beeku. Abiyyi Ahmediin barcuma tursiisuuf lubbuu dhabaa jira. Mirgi keenyin kabajamuuf uummata Oromoo ajjeesu qaayisaas barbadeessu irratti xiyyeeffatame hojjetaa jiru jechuun hojii Abiyyi Ahmed dhadheeffatanii dubbatu. Nuti namoonni Oromummaa qabna. Badii achi keessaaf Oromoo irra bilchiginnaan hojjechaa jiru jibbine ba'an kan jiran ilmaan Oromoo bilchiginna tajaajilaa kan turan kun badii osoo qabnu waraanni bilisummaa Oromoo akkasiin nu simachuun isa nutti toleeraa jedhan. Dhumirratti uummanni Oromoo ijoollee isa garmoora leenjiitti akka hin ergin jechuun warreen bilchiginna tiksuu fidhatanii jiran ammoo qawwee fidannoo isaanii waliin woboota harka innatan waamichi dabarsan. Godina Arsii Bahaa aanaa Suudee keessatti hidhamtoonni manni murtii walabaan gadhiise waajjirri poolisii baasuu dhiisuun rakkoo hamaa keessa jiraachuu har'aatni biyyoolessa Oromiyaa odeeffate. Jaalaa Caaluu Roobaa guutuu gabaasa kan akka nutti isiniif dhiyeessa. Aangoo siyaasaa fi seeraa abbummaan isaa uummata ta'e ijaaruu dhiisuun impaayeriitti keessatti gaagaamni ta'aa jiru sababa siyaasa dhiphatee fi walqixxummaan hanqateen ta'uu bilchiginnaan gama isaaniidha akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamaa jira. Qaamolee hojiilee mootummaatti bobba'anii hojjechaa turuun waraanni sirnichaa maqaa ergama waboo baachaa jirtuun shakkiin hidhanii jiran godina Arsii Bahaa aanaa Suudee bulchiinsa magaalaa Darrabaa keessatti ji'a lamaan dura qabamanii hidhaman keessaa muraasni kan maqaan nu gahe Xahaa Muhammad kantiibaa magaalaa Kuullaa, Abbee Guutoo itti gaafatamaa milishaa ganda Kuullaa Duwwaa tokko, Kameel Huseen waajjira bulchiinsaaf nageenya Suudee, Keeruu bulchaa ganda Kuullaa Duwwaa tokko, Mushummaa milishaa ganda Kuullaa Duwwaa tokko, bulchaa ganda Azuulee Sadaqaa fi Muktaar Taajuu hojjetaa misooma qonnaa ganda Azuulee Sadaqaa waboo waliin hariiroo qabduun hidhamanii jiru. Durarraa kaasee dargaggoota hedduu aanuma kana magaalaa Darrabaa keessaa qabuun buufata poolisii aanichaa keessa ajaja mana murtii diduun ji'a 3f kanneen hidhamanii jiranis danuu ta'uun beekameera. Sababa walitti bu'iinsa dhuunfaa obbo Abuuna Nashaa waliin qabuuf namni maqaan isaa Muktaar Saayidii jedhamu mana hidhaa Oonichaatti waggaa 1 oliif kan ta'u hiraarfamaa jira. Dabalataanis dubartii magaalaa Ciisaa keessatti buna gurgurtu finjaala ati buna itti gurgurtu alaabaa ofirraa qaba jechuun mi'a bunaas caccabsanii isheellee erga hidhanii baatii 8 guutuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Shaggar aanaa Dugdaa keessatti manneen jiraattota waraana faashistii PP'n gubachuun dhaga'ame. Jaalkennaa sabaa waan qindeeffate qabam. Bilchiginnaan uummata Oromoo tumsa dhoorkachuun addunyaa siyaasaa keessaa baasee maqaa bulchiinsa dimokiraatawaa jedhu dawoo godhatee sarbamiinsa mirgoota namoomaa raawwachuu hammeessee jira. Humni cunqursaas akka cimaa deemeen dhumaatii fi hiraarfamni daran jabaatee diddaa siyaasaa Oromoo dhaamsuuf bilchiginnaan duulli labsame manneen gubuu namoota hidhuu saamuu fi ajjeesuun bartee ta'ee guyyaa guyyaan raawwachaa jira. Akka kanaanis waxabajjii 19/2024 irraa kaasee guyyaa 2f manneen gubaatiin godina Bahaa Shaggar aanaa Dugdaa ganda Burqaa Dambal keessatti walakkeessa halkanii qabee hanga ganamaatti raawwatamaa akka ture himameera. Namoonni manneen jalaa gubates maqaa
maqaan isaanii obbo Caalaa Kurfaa, obbo Boruu Horaa Qeerransoo Rooba fi Tonkoluu Daadhii kanneen jedhaman ogguu ta'u, obbo Caalaa fi Boruu jalaa halkan sa'a lamarraa yoo guban, obbo Qeerransoo fi Tonkoluu ammoo ganama sa'a sadarratti akka guban, dabalataanis waxabajjii 17 fi 18 ganda Daraaraa Daalachaa keessaa mana obbo Aabbee Tufaa, obbo Baatii Beenya fi Aabbuu Buttaa jalaa qabeenya keessa jiru waliin gubuun kan barbadeessan yoo ta'u, obbo Kurfaa Guddataa jalaa horii saamunii fi dargaggoo Aabbuu Jimaa jalaa ammoo dunkaana cabsuun qabeenya jiru guutuu saamanii deemuun ifoomeera. Jiraattonni manneen jalaa gubate maatii isaanii waliin rakkoo ulfaataa argaa kan jiran yoo ta'u, qodaa tokko osoo hin hambifatin manneen jalaa gubatee barbadaa'uun maatiin bakkeetti akka faca'e maddeen ONM'tti himaniiru. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Dawwee Harawaa keessatti hidhattoota sirnichaan dargaggeessi tokko yoo ajjeefamu, aanaa Arxummaa Fursee keessatti ammoo maatii qabsaa'otaa irrattiidhaan jabaatee itti fufem. Jaalaqaafan Fayyeeraa dabalata qabam. Seenaa qabsoo riphee loltoota addunyaa kanaa warreen bilisummaa saba isaaniif qabsaa'aa turanii akkasumas duula abbootiin irree riphee loltoota dhabamsiisuuf taasisaa ture keessatti mul'atee kan hin beekne hidhaa, ajjeechaa, saamichii fi buqqaatiin golee Oromiyaa mara keessatti murna bilxiginnaan maatii qabsaa'otaa fi sabboontota ilmaan Oromoo irratti geggeeffamu kan duraa caalaa daran jabaatee itti fufee jira. Akkuma kanaanis kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Dawwee Harawaa magaalaa Harawaa keessatti gaafa waxabajjii 18/2024 galgala sa'a 3tti nama maqaan isaa Indiris Said jedhamu hidhattoonni sirnichaa osoo ooyiruu baadiyyaa isaa irraa galaa jiru magaalicha keessatti iddoo loonitti gurguran dhaaba loonii jedhamutti eeguun rasaasa itti roobsanii ajjeesanii gatuu maddeen keenya ibsaniiru. Dargaggeessi ajjeefame kun badii dalageef osoo hin taane waan inni quuqama saba isaa qabaate yeroo hedduu ajjeechaa fi dararrii murni bilchiginnaa hawaasa irraan ga'u kan mormu ta'uu jiraattonni himuun namni kun bara TPLF keessas waggaa 3 hidhamuun kan ba'ee fi erga koloneel Abiy Ahimad aangoo impaayireetti itti dhufes waggaa 2 hidhamuun 2024 mana hidhaa kan ba'e ta'uu ONM'tti himaniiru. Labsii murni bilchiginnaa magaalaa Harawaa keessatti baaseen dargaggoota hedduu maallaqa guddaa nyaachise meeshaa itti hidhuun akka isaan sabboontota ilmaan Oromoo jala bu'anii hordofuun yoo isaan homaa gochuu dhabanis maqaa sobaa itti maxxansanii ajjeesuu, hiisisuu, qeerraa buqqisuu, halkan mana namoota irra deemuun maqaa waraana bilisummaa Oromoon qarshii guddaa hawaasa irraa akka saaman gochuun magaalicha keessatti tooftaa kanatti dhimma ba'aa akka jiran kan himan jiraattonni dargaggoo kanas hidhattootuma kanaan kan galaafatame ta'uu dabaluun addeessaniiru. Oduu hidhaatiin ammoo aanaa Arxummaa Fursee magaalaa Caffaa Roobit keessatti gaafa waxabajjii 18/2024 itti gaafatamaan aanaa Arxummaa Fursee Adam Wadadar jedhamu maatii qabsaa'otaa kan ta'an shamarree Zaaraa Umurshaa fi Faaxumaa Muhammad jedhaman osoo isaan cidharraa galaa jiranii magaalaa Caffaa Roobit keessaa qabanii reebicha hamaa irratti raawwachuun mana hidhaatti galchanii dararaa irratti geggeessaa jiraachuun barame. Sababni shamarran kunniin qabamaniifis maqaa abbootii fi obbolootni keessan miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'uun sirna keenya diigaa jira jechuun yoo ta'u, haalli yeroo ammaa isaan keessatti argamanis reebicha ulfaataa irratti raawwatameen kofayyaa akka yaaddessaa keessa jiraachuu fi achi keessaa ba'uufis maallaqa guddaa gaafachaa jiraachuu dabaluun addeessaniiru. Oduu keenya biyya laatii argannetti yeroo dabarruu keenyaa keessatti mormiin gibiraa sababa babal'achaa dhufeef poolisiin keenya gaazii mimmaanessaa dhukaasaa turuun dhaga'ame. Jaalimoonaa Fayyisaa dabalata qabam. Keeniyaatti namoonni kumaatamaan lakkaa'aman kamisa kaleessa guyyaa sadaffaaf karoora mootummaan gibira dabaluu mormuun daandii irratti ba'aniiru. Ta'us humnoonni nageenya mootummaa hiriirtota karaa nagaan ba'anii mormii daballii gibiraa dhageessisan afaan qabachiisuuf aara imimmaan nama boosisuu irratti dhukaasaa turan. Kamisa kaleessa mormiin kun gara Mombaasaa, Nakuru, Eldoret, Kisumuu fi magaalota birootti babal'ateera. Hiriirtonni gaaleewwan akka Abbaarree Diinagdee Lakkii Jennaa fi Ruutoon deemuu qaba jedhu dhageessisaa oolutu himama. Mootummaan Keeniyaa hanqina baajataa cufuuf jecha gibira aaraa doolaara biiliyoona 2.7 yookiin yuuroo biiliyoona 2.5 walitti qabuuf yaalaa jira. Dhaabbanni maallaqaa idil addunyaas mootummaan baajata itti aanu keessatti galii akka dabaluu fi liqii akka hir'isu dhaamaniiru. Mootummaan jalqaba irratti gibira daabboo, zayita nyaata bilcheessuu, meeshaalee qulqullinaa, konkolaataa haaraa fi meeshaalee biroo irratti kaasuuf karoorfate. Gibira kana keessaa muraasni kan daabboo fi sharafa alaa dabalate
mormii jalqabaa booda kibxata darbe haqamaniiru. Garuu mormitoonni hammallee daballeen gibiraa kun baasii jireenyaa dabaluu fi diinagdee akka miidhu sodaa qabu. Labsiin kun darbuu hin danda'u. Labsiin kun nu xumuruuf deemaa jira. Hojiin qabnu daldalallee banuu hin dandeenyu fi biyya kana keessatti homaa gochuu hin dandeenyu jechuun hiriirtonni akka dubbatan Doochii Waleen gabaaseera.